guyyaa jalqaba torbanitti gaafa sanbata guddaa sana galgala bartoonni Yihuudoota waan sodaataniif mana cufatanii taa'an. Yommus Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabatee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Kana erga jedhee booddee harka isaa lamaanii fi cinaacha isaa isaanitti argisiise. Bartoonnis goofticha arganii gammadan. Yesuus ammas itti deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Itti fufees abbaan akkuma ana erge ani immoo isin nan ergaa jedhee isaanitti dubbate. Kana jechaa hafuura isaanitti baafatee hafuura qulqulluu fudhadhaa. Cubbuu isaanii kan isin dhiiftaniif cubbuun isaanii isaaniif dhiifameera. Cubbuu isaaniitti kan isin hin hiikne cubbuu isaaniitiin hidhamaniiru isaaniin jedhe. Bartoota gooftaa 12 keessaa Toomaas inni Diidimoos jedhame tokko yommuu Yesuus dhufe bartoota wajjin hin turre. Bartoonni warri kaanis goofticha argineerra jedhanii itti himan. Inni garuu iddoo sibiilichi ure harka isaa lamaanitti yoon arge malee quba koos iddoo sibiilichi ure irra yoon kaa'e malee harka koos madaa cinaacha isaa keessa yoon kaa'e malee hin amanuu isaaniin jedhe. Guyyaa 8 booddee bartoonni isaa ammas walitti qabamanii mana keessa turan. Toomaasis isaa wajjin ture. Isaan mana cufatanii utuu ta'anii Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabatee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Kana booddee Toomaasiin quba kee fidii asirra kaa'i. Harka koo lamaan ilaali. Harka kee fidiitii madaa cinaacha koo keessa kaa'i. Kan hin amanne hin ta'in kan amante ta'i malee jedhe. Toomaasis gooftaa koo waaqayyoo koo jedhee deebiseef. Yesuus immoo yaa Toomaas waan ana argiteef amante utuu ana hin argin kan amanan attamaata gammadanii ittiin jedhe jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessatti du'a gooftaa Yesuus Kiristoos booddee bartoota gidduutti wanta ta'e kan mul'isudha. Gooftaa Yesuus hin du'ee achitti namne du'aa ka'e. Erga du'aa ka'e immoo guyyaa 40 halkan 40 dachee kanarra ture. Akkuma kaleessaa sana wangeela mootummaa waaqayyoo dhalootatti lallabaa ture. Du'ee du'aa ka'uusaa namoonni amanan jiru, namoonni hin amanne jiru. Yihuudoonni baay'een isaanii amma har'aatti illee du'aa ka'uu Yesuusitti kan hin amanne jiru. Phaawulos irratti falmii guddaa kan kaasaa ture isa kana. Lallaba isaa keessatti Kiristoos mul'ifameera. Inni fannifameera. Inni du'eera. Hawwaalameera. Du'aas ka'eera. Mirga abbaa jira. Deebi'ee hin dhufa jedhee yeroo lallabu keessatti namoonni baay'een du'aa ka'uutti hin amanne ture. Kanaaf lallabni isaanii lallaba du'aa ka'uu ture jechuudha. Haa ta'u Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti du'eera. Du'ee garuu achitti namni du'a keessaa ka'e. Iddoo mul'ise jedha bartootatti. Warra isa duukaa deeman warra jireenya isaanii bara isaanii gooftaadhaa kennanii isan nu baasa. Isa jireenya keenya, isa mana keenya, isa waan hundumaa keenya jedhanii gooftaa kana duukaa bu'an bartoonni ijoon jiru. Haa ta'u malee bartoota kana keessa hattuun jirti, shakkituun jirti. Bartuu kana keessa ariifatee kan gooftaa waa gaafatu jira, kan amanu jira. Kanaaf kutaa kana keessatti keessumaa waa'ee Toomaas irratti xiyyeeffannee baranna. Mata duree akkas jedhu irratti hin dubbadha. Kan amante ta'ii waan jedhu irratti hin dubbadha. Nama si cinaatti naa garagalaati kan amante ta'ii jedhaani. Amanuudhaan bu'aa maal arganna? Amanuu yoo dadhabne immoo maal taana? Kan jedhu wantoota tokko amma afurri waaqayyo na gargaara isinitti dubbadha. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos egaa jarreeni kaleessa Yesuus wajjin turan. Bartoonni Yesuus wajjin waan turaniifi Kiristoos yeroo isaan bira jiru baay'ee gammachuu qabu. Baay'eetti tola. Dinqii garagaraa arganii gooftaa isaaniitti gammadaa turan. Guyyaa tokko garuu biraa fuudhanii Yesuusiif fannisan, hin ajjeesan. Sababii cubbuutiif gooftaa Yesuus Kiristoos immoo utuun du'in dura akka du'u itti lallabaa ture, itti himaa ture. Namoonni baay'een amananii fudhataniiru. Garuu du'ee nafu achi keessaa nan ka'a jedhaanii ture. Jarreen baay'een isaanii amananiiru. Haa ta'u malee Yihuudoota sodaatan. Namoota akka isaanii sodaatan. Kanaaf Yesuusin awwaalanii galaniitu balbala cufatanii bakka Yihuudoota waan sodaataniif mana tokko keessatti walitti qabamanii jiruudha.
utuun qosoqqosin, utuu waa tokko hin gaafatin, otoo maadhaan dawwalin Iyesuus Kiristoos balbala dhiiteen cabsee ittiin galle xaaraa girgiddaa diigee gara isaanii dhufne garuu karaa ta'e hin beeku isaan gidduutti argame otoo isaan hin beekin otoo isaan hin eegin ergaan sii qaba harka kee ol kaasi waan akka jedhu karaan ittiin gara kee dhufuun qaba jedha Waaqayyo. Mee harka kee ol kaasi Waaqayyo jedhame karaa ittiin gara koo dhufu jedha. Wanni gara isaanii dhufuudhaaf yaaddoo keessa jiru sodaa keessa jiru maal ta'innaa yoo gadi baane akkam taanaa kan jedhu yaaddoo hamaa keessa waan jiraniif Yihuudoota sodaatanii balbala cufatanii taa'anii jiru jarri kun. Gooftaan otoo hin qosoqqosu gooftaan otoo nama hin yaaban gidduu isaanitti argame lafa ijoolleessaa jiran beeka waan ta'eef lafa warri inni waame jiran beeka waan ta'eef ani na dhiba Waaqayyo amala waaqummaa isaa kutaa kana keessatti agarsiiseera. Istimee namni osinii bane malee akkamitti mana cufamaatti ol seentu yookiin hin qosoqqostu inni garuu utuu namni balbala jalaan banin xaaraa girgiddaa isaanii akkuma balballi isaan cufametti jira isaan gidduu dhaabatee yaa haleluuyaa nagaan siniif haa ta'u jedhe ergaan sii qaba otoo irra hin darbin Waaqayyo akka jedhu barana karaan ittiin si gargaarutu jira karaan ittiin si baasutu jira karaan ittiin gara kee dhufutu jira mee harka kee ol kaasi waanni karaa naa qaba jedhame. Gubaa'ee kana keessa nama baay'eedhaaf Waaqayyo balbala haaraa bana. Karaatiin eegne sii dhufa Iyesuus. Karaatiin eegdu duwwaa miti karaatiin eegne bakkaatiin eegne iddootiin eegnetti Waaqayyo kana booda sii mul'ata. Gateetti kee akkas godhi Iyesuus naa dhufa jedhame. Nuu dhufa Iyesuus. Duubaan itti dhufe ta'uu asirraan itti gadi bu'e ta'uu hin beekamu isaan gidduutti argame. Isaan gidduutti argame hin jedhe. Samboda saba dhiphatee jiru saba gaaffii keessa jiru saba boo'aa jiru saba dhiphatee waan godhu wallaale heessa dhaqnaam hojiitti deeminamoo maal goona warra jechaa jiru gidduu dhaabatee hirraafaminaan sodaatinaa akkuma siliin jedhe kinoo du'aa ka'eera. Laali cinaacha koo laali harka koo kan sii waraaname kan sii dhiige gogaa qaama koo kan sii ciccite kinoo du'ee hafa seexanii na eegdani ani garuu sinii du'aa ka'eera. Ameen. Dua sallallahu miti dua kau sallallahu me iyyiti sagale kelkasi Yesus dua khaira jara dinni ke salalago seexana kan qaanesse humna dua kan salphise Yesus qofaadha. Seexanni namoota baay'ee ajjeese biyyee nyaachise gootonni baay'een beektonni baay'een hawwaala keessa diiganiin kaane hammarraattiin kaane hangafa du'aa ta'uu ka'ee heelaarraa diifaaya hangafa du'arra du'aa kaanii Yesus Kiristoos harfi du'aa caccabsee ka'ee hawwaalichatti garagalee meerreeyaa du'aa harfiin kee innati namoota baay'ee nyaachaa turte har'a sirraa caccabeera. Ameen. Mee namni tokko harfiin du'aa cabeeraa dhibee. Mana keerraa cabeera hojii keerraa cabeera tajaajila keerraa cabeera itti garagaleetu arfii du'aa sana diigee kee Yesus heelaa raadiyaa doktora baay'ee du'eebe piroofeesara baay'ee du'eebe nama biyya jijjiiru baay'ee du'eebe ilmi Waaqayyoo garuu dhufe garaa lafaa seene achi keessatti namne achi awwaala diigee kee abbo nama amanuu barana kana raadiyaa laboorra akkuma Yesus du'aa kee ulfinaan si kaasasus. Ameen 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 ameen. Me ulfinaanan kaa jedhame. Eelaa baadiyaa Iyesuusi ila reebichaan awwaalame salphinaan awwaalame qoraatti waan baay'eetti fe'anii innoon ulfaata saamma jechaan ibsinu kana miti namni baay'een yeroo inni dhiigu ilaaluudhaaf illee ittiin tolle ijarraa qabanne jedhe Isaayyaas namni baay'een gara isaa ilaaluun ittiin tolle dhiigatirra yaa'e gogaa ciccite garuu dhiphinaan du'e ulfinaan kaafame. Ergaan sii qaba eelaa radibaaya inni si waame ulfinaan si kaasa. Ulfinasi geggeessa ulfinasi bobbaasa gaafa waalchaa namni badaayyuu yaane yakkama akka yakkamaatti ilaala waan ta'eef akka yakkamaatti ilaala waan ta'eef Yoosef namicha biyya armaatiyaa tokko michatu waan isaa eebbisu reebba isaa kadhatee achirraa buusifatee dhaqee awwaalee deebi'e biyyi kan sodaatee gale abbaan isaa garuu wajjin jira waan ta'eef akkuma dubbate garaa lafaa keessa maaliif guyyaa sadi ture beektaa warra Si'ool keessa jiranitti wangeela lallabuu gadi bu'e. Ergaan sii qaba barana bakka namni hin geenye
geesse wangeela labsita. Biyya namni hin geenye, biyya firri kee hin geenye, biyya gooddanyaan kee hin geenye. Ilaalan deema jedhamee faarfatamaa ture miti. Inni gadi bu'ee wangeela lallabe. Atis immoo deemtee wangeela labsita. Warri amantu duwwaan ameen jedhi filadhu siita. Ulfinaan kaafame. Jarri shakkiti Yesuus immoo du'aan kaa jedhee labsaa ture waan ta'eef. Bartootatti kana sirritti himaa ture. Garuu otumatti himamuu shakkite biyyi. Otumatti himamuu raafamte biyyi. Yeroo tokko firoo tokko tolutti himamuu, tolutti raajamuu shakkina. Waa tokko sitti hima. Warri shakkine akka Toomas, warri shakkine jechuudha. Yoo akka Phexros faa, yoo akka Maariyaam faa sirriidha du'aa keera jettanii labsitu ta'e barana Waaqayyo mi'a hojii isaa si godhata. Ameen. Salphinaan awwaalame ulfinaan kee Waaqayyo. Hakka ka'uu badaa akkuma hin qaban dagataniiru, irraanfataniiru gidduutti. Bakka cinqatii keessa seenanii jiru jarri. Waan godhan wallaalaniiru. Isaan booda ani mootichi bara sanaan ajaa'iba. Namoota nama 10 geggeessu matuu halaqaa godha. Irratti muuda. Namitti nan kaa jechaa turte maaloo awwaalee ibsifannaanan. Seera keessa nama awwaalee eegame nagarreen. Garuu Yesuus Kiristoosin hin eeggannaan. Maal godhama du'aan isaattuu du'aadha. Nan kaa jechaa ture dubbiin namicha kanaa hin mamsiisaa. Inni akkuma jedhe ka'uusaan oolu kanaaf nutti dhiinu hidhachiisi. Inni du'aa ka'uu laallaa jedhan. Isaan booda dhaqaa akka beektanitti jedheen dhaqaa eegsifadhaa jedheen. Isaan booda wal qaxaranii dhaabatanii eegu. Eenyuun eegu beektu? Yesuusin eegu. Haayikoo uumaa. Yesuusin qamadatanii yoo inni asii galchumatti gaddaballa ka'uu hin danda'u. Mootii mitiin, gooftaa mitiin otuma jedhanii haleluuyaa. Ergamaan guddaan tokko samiirraa dhufe. Dhagaa isaanitti gangalchan dhufe irraa kaase. Socho'ii lafaa guddaan irra hin ta'e. Warri meeshaa baattee jirtu lafa keesse. Lapraadiyaana maayyaa. Lubbuu shiiwwanii baafachuudhaaf jecha achi alaadaana makraadiyaa. Meeshaa qabatanii jiran lafatti gatannatti fakkaata. Wanta akka bakka fakkaatu wayii irratti lafa dhoomnaan maaltu ta'uu jiran lubbuudhaan achii badan ergaan sii qaba. Ulfinaan yeroon deemtu ga'eera. Ulfinaan yeroon kaatu ga'eera. Mee ameen. Ameen. Akkeen wangeela keenyatti erga Yesuus du'aa kennu isin kaana wajjin jedha. Hin awwaalanii ulfinaan achii ka'e. Dacheetu hollate. Awwaalatu banameedha. Marradii kabraadiyaa. Isaan booda du'aa ka'uusaayyuu kan lallabe waardiyyaa awwaala eegudha gurbaa. Warra maqaa gurguddaa baatanii achi dhaabatan kan mootiin bara sanaa achi dhaabe gandatti dacha'anii akkuma ta'etti jalaa baaniiru. Ijoolleen awwaaltanii galtan Yesuus ilmi Daawit du'aa ka'eera. Akkuma jedhe namichi du'aa ka'eera. Labsi mee Yesuus du'aa ka'eera jedhi namana. Namoonni kana labsitan mana keessan irra duutiin ga'u. Mana keerra salphinni hin ga'u. Mee Yesuus du'aa ka'eera jedha labsa. Ameen. Mee lilchaabiisa du'aa kee kana. Jarri kana qixxee quban qaban waan ta'eef otoo isaan balbala cufatanii taa'anitti dhufe gaa. Eelarraa diikiraabaa toonaa maakiraadiyaa. Yerootti itti mul'ateet. Bakka ani ka'eera kinoo laala cinaacha koo harka koo laala waa bakka niige bakka sin seenaadhaa godhattanii turtan ilaala koottaati jedhee. Isaan booda hundunaanii hin galateeffatan irra deebi'ee nagaan siniif haa ta'u jedheedha. Yesuus kan nuu dhufe nagaa bade deebisuudhaaf. Mana nama baay'ee biyya keessa naannaa keessa gaala keessa nagaa bade har'a waa tokko sitti hima. Inni sitti lallabamaa jiru Yesuus nagaa kee si alaa balleessu miti nagaa si alaa bade si deebisuudhaaf. Si dhufeera. Mee nama si cinaatti garagalii kan amante ta'i jedhaani. Amantiin dhaga'urraa dhufaadha. Roomaa boqonnaa 10:17 hodatanii ilaaltan amantiin dhaga'urraa dhufa. Namni waan dhaga'u amanuu qaba. Dhaga'uun immoo eessarraa dhufa? Dubbii Waaqayyoorraa dhufa. Nuyi amanuu qabna. Dhaloonni amane darbeera. Dhaloonni amane eebbifameera. Dhaloonni amane mul'ateera. Namoonni amananii eebbifamanii dibamaniiru. Lafa garaa isaanii ga'aniiru. Rakkoon bara keenya maalidha yoo jettan waldaa otoo teenyu akkuma Toomaas otoo gooftaa duukaa deemu amanuu dadhabuu keenya. Toomaas bartuudha. Gooftaa Yesuus duukaa nama of kennee deemaa turedha. Gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos du'ee awwaalamu garuu bartoota gidduudhaa miliqeessatti akka bade hin beeknu. Namoonni tokko guyyaa Waaqayyo mul'atu hin jiran. Erga Waaqayyo dhufee deemee dhufu waldaa. Hin dhufas hin deemas waan kun galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo sana hin
gooftaan akka carraa ta'e nigdii dhaqe ta'uu hin beekne bakka inni dhaqe akkuma nama keenya amma beellama inni qabu hin beeku bartoota irraa adda bahee deeme namni mamu namatti hin maxxanu badaa mamtuudha waan ta'eef hin maxxanu himama yeroo baay'ee mamaan kaafama namichi kun rakkoo gurguddaa baay'ee qaba tokko rakkoo isaanii guddaan bartootatti maxxanee isaa wajjin hin oolu isaa wajjin hin turu odoo isaanitti maxxaneera ta'e guyyaa kana Iyesuus hin arga ture isaan booda akkatti Iyesuus du'e argeera akkatti Iyesuus du'e beeka namicha kanatti warri Iyesuus hin argan Iyesuus argineerra Iyesuus jedhamu sun du'aa ka'eera inni nu du'aa ka'eera yaa Toomaas jedhaniif ani maa jedhe Toomaas hamman dhaqee harka koo cinaacha isaa keessa kaa'utti hamman ija koon argutti hin amanu maa ijoollee afaan guuttatee hin amanu Iyesuus akkuma warra kaanii se'e Iyesuus waan du'aan kaanetti fakkaata namni tokko Iyesuus nama hidhee yaada akkuma isaa dadhabaatti fakkaata yoo waan xinnoo barate amma isaa waan beekutti fakkaata Waaqayyo oo xinnoo waa ifeef ammasuma waan baqa ammuma Waaqayyo ifeef san ammasuma waan Waaqayyo ga'utti fakkaata garuu miti Toomaasi Waaqayyoon gooftaa in shakke jecha amantootaa in shakke gooftaa Iyesuus immoo akka Toomaas hin taane Toomaasin barsiisuudhaaf guyyaa 8 booddeedha gaafa jalqabaa Toomaas waan baay'ee miidhame gooftaan guyyaa jalqabaa isaan gidduutti argamee bartootaaf hafuura isaa kenne fudhaa odaa hafuura qulqulluu irratti dhangalaasa guyyaa sana hafuurri Waaqayyo laphee isaanii galeera guyyaa kana hafuura qulqulluun argatiin jira bakkee dhaloonni hafuura qulqulluun arganne himamu nama si cinaatti garagaliiti hafuura qulqulluun qabdu taanan shakkituu taataa jedhaani namni shakkituu kan ta'u gaafa hafuurri qulqulluun laphee keessaa badu jireenya isaa keessa hafuurri Waaqayyo hin jiru taanan hin shakka himama hin sodaata irraafama rakkoon bara keenya namni birrii dhabe miti namni uffata dhabe miti buddeena dhabe miti manatti galuu dhabe miti biyya keessa jiraatu dhabe miti amanaa baay'ee amantii dhabe hafuura Waaqayyo dhabe galgala kana nama amanu irratti waa dubbadha nama amanu nama namanne wajjin dhimma qabu harka kee ol kaase in amantaa hafuura gadi baasee wangeela si lallabsiisu sirra kaa hafuura dhugaattiin baatu hafuura ittiin raachu hafuura ittiin faarsitu meerka kee balis galgala kanaa kaasee ilaa sirratti haa dhangalaasu hin fudhatta hafuura Waaqayyo heelaa raadii kaabraadiyaa nama si cinaatti garagalii akkas jedhii of qopheessi galgala kana waatu jira jedhaane hafuura qulqulluu kenneef inni kun itti hir'ateera hanqina baay'ee qaba in shakka mamaadha namoonni baay'een rakkinaa wajjin kan waggaa dheeraa turtaniif inni guddaan rakkoonsaa Waaqa bira otoo hin taane sin bira jira isa sinii kadhatu bira caala sin bira jira amanaa nama baay'eetu amanee fayye macaafa qulqulluu irratti namoota baay'ee amantiin isaanii yeroo gargaaru hin arginu har'as bara keenya kaanserii irraa kan fayye warra amane HIV irraa kan fayye warra amane kan dibame warra amane ammam guyyaa 40 sallite amantiin qabdu taanan sii kennamuu hin danda'u gooftaa Yesuus yeroo kadhattaniyyuu amantiidhaan kadhadhaa hafuuraan kadhadhaa kadhannaan kiristaanaa kan dhaga'amu yoo hafuuraan kadhatan yoo amantiin kadhatan yoo qulqullummaan kadhatan kanaan ala hamma barbaadde Ingiliffaan Amaariffaan Tigiriffaan kadhadhu siin dhaga'amu amantiin keessa hin jiru taanan kadhannaa kee keessa hafuurri qulqulluun hin jiru taanan tajaajila kee keessa amantiin hin jiru taanan warri tajaajiltan hafuurri Waaqayyo tajaajila kee keessa hin jiru taanan hin milkooftu namoonni milkaan namoota hafuurri Waaqayyo irra jiru namoota amantii qaban namoota dubbii Waaqayyo amananii fudhatan warra akkasii irrayyuu milkaa'aa jiru waajiratti hin milkaa'u lafa qonnaatti hin milkaa'u nigdii keessatti hin milkaa'u lafa barnootaatti hin milkaa'u hinkaa harka kee ol kaase akka jedhu Waaqayyo barana doolaariidhaan miti amantiidhaan jiraatta mee aboottifadhu amantiidhaan jiraadha jedhame macaafni keenya amantiidhaan jiraanna jedha nama si cinaatti naa garagalee amantiidhaan jiraatama jedhaani Waaqayyo amantiidhaan waaqeffama amantiidhaan kadhatama amantiidhaan tajaajilama harka kee ol kaafadhume dhugaa Waaqayyo isinitti hima galgala kana boru miti galgala kana namoota baay'eetti hafuurri amantii dhufee chaarja ilaa lafuma duwwaarratti hin taa jechuu jalqabda naa banameera jechuu jalqabda ani deemeera jechuu jalqabda
Gabasana akkamante sifatau jedha gara. Waaqayyo ko warra amananii akkamantii kee sifatau. Nama si jinaatti naa garagalee akkamantii kee si taana jedhaane. Milkaa'inni amantii keessa jira. Mo'ichi amantii keessa jira. Ulfinni amantii keessa jira. Ibroota boqonnaa 11 guutummaa isaatti dubbistan waa'ee amantii barattu. Gootota amantii. Akkamitti amantiin aarsaa akka dhiyeessaa turan. Akkamitti amantiidhaan galaana akka hadda hidhanii ce'aa turan. Akkamitti amantiidhaan dubbatanii akka milkaa'aa turan. Akkamitti amantiidhaan Abrahaam dhaala akka argate waa'ee amantii achi keessa dubbata. Amantiin waan hin jirre jira jedhanii lakkaa'uudha. Kana booda mana kee keessa jireenya kee keessa jiraa malee hin jiru kan jedhu waan mana keetii waraana. Meerka kee ol kaasiiti akkas jedhime. Anaaf Waaqayyo jira jedha. In amantaa? Mee irra deebi anaa Waaqayyo jira jedhiga. Injira mana keef, injira jiruu keef, injira galgala keef. Inni siin jiru kun si fuudhee deema ulfinatti. Si fuudhee deema eebbatti. Mee namni tokko naa banameera jedhaa raajame waan sabni. Dhugaa Waaqa in amantaa? Yoo dubbattu hin milkoofta. Nama amanuuf waa dubbatu iyyuu hin ta'aafi. Nama amanee hojiitti bahu hojiinsaa wal qixxaataaf. Naa darba nama jedhee jalqabe waan hin dabarsaaf. Haleluuyaa! Wanni koo na wajjin jira warra jedhan dhuguma wajjin jira inni. Na geggeessa wanni koo warra jedhan irma geggeessa. Hinduu yeroo malee hin salphadhu. Ganaaf addunyaa beebbataa biyyaa beebbataa warra jedhani Waaqayyo akkuma amantii isaanii hin gargaara. Amani waan isuma sana. Isuma sana jedhe. Suma Abrahaam amane sana. Suma Yisihaaq amanan sana. Har'as isuma inni. Isatti amani isin kassarso inni. Isatti amani hiriyaa kee gadi isin godhu inni. Waaqayyo irraa amantiin dhabina. Amana. Garaa guutuu isaa amana. Garaa keessan guutuu. Hambifattanii isa namanina. Hundumaa jireenya keessan guutuu amanaa irratti of gata. Sin hin qaanessu. Kanaaf amantii kan argachuutti dandeenyu inni guddaan gaafa afurri qulqulluun nurra dhufe. Namoonni afurri qulqulluun jireenya isaaniitti guutamee jiru shakkitoota miti amantoota. Ameen. Amantoota nuun jedhama jaamnu amantoota jedhama jaafa keenyarra. Amantii warra qaban jechuudha. Amantoota amantii warra qaban. Kiristoos kan waaqessinu amantiidhaan. Kan kadhannu amantiidhaan. Kan itti dhiyaannu amantiidhaan. Teessoo ulfina isaatti kan itti dhiyaannu amantiidhaan. Amantii malee Waaqa gammachiisuun hin danda'amu jedhama jaamni keenya. Wanta amantiidhaan ala hojjetamu hundumti isaa immoo cubbuudha jedha. Kanaaf amanaan kamuu amanuu danda'u qaba. Toomaas guyyaa kana isaan gidduu jira akkuma ta'etti beellama isaa fixatee deebi'eera natti fakkaata. Bakka ga'u ga'ee dhufeera. Guyyaa 8 booda dhaqe. Isaan booda gooftaan Yesuus Toomaas jedhe ka'ee garaasaa shakkaadha. Ka'i kottu jedheen laali harka koo kottu cinaacha koo keessas quba kee kaa'i. Harki kinoo maam namamte ani suma kottu laali na qaqqabadhu laali. Namoonni tokko argan malee namanani. Dhaga'uun hin amanan. Amantiin arguudhaan otoo hin taane dhaga'uudhaan. Nama si cinaatti naa garagaliiti amantiin jedhaani. Dhaga'uudhaan malee arguudhaan miti jedhaa. Isa dhaga'uutu gara arguutti dhufa. Yeroo sinitti lallabamu amanaa. Yeroo sinitti raajamu amanaa. Yeroo ergaan asii darbu amanaa. Nama baay'een na dinqa. Ila waan haaraa dhageessu jedhanii asirraa ergaa dubbataa turan jedhan. Eennaani akkuma sanaa asii gabba'een waan haaraa dhaga'eedhanii dhugaa ba'aa turan. Inka harka kee ol kaase. In amanta taanan ila barri kana booda baratti ofirraa haftee nama gargaartu. Eenyu fakka raajii kana dubbadhe beeku. In amantaa? In amantaa? Nama sadii waan argadhe nagaa. In amantaa? Barri kana booda bara itti ofirraa haftee nama harka qabdu. Bara itti eelaa baateeniyaa. Bara itti ofirraa haftee nama kufee lafaa kaaftu. Kana booda Waaqayyo silxaana wayii sii laata. Hin hiikta. Warri naaf ta'a kuleetta lameen. Gooftummaa kenneefi biraa deeme gooftaan aangoo kenneefi cubbuu irratti. Kan sin cubbuu isaaniitti hiitan hidhamoodha. Kan sin cubbuu isaaniitti hiiktan hiikamoodha. Kana booddeedheen bakka sin buuseera. In amanan. Kanaaf arrallee Waaqayyo warra amananiif hafuura isaa dhangalaasa. Warra amananitti aaboo kenna, dibata kenna, humna kenna.
warri amanan fayyina fudhachuun isaan hin dhibu eebba fudhachuun isaan hin dhibu kaan taa'ee lafa taa'utti fa'i kaan biyyee tuqee fa'i kaan immoo sagalee dhaga'ee fa'i ilaa ergaan sii qaba barri kun jedhe Waaqayyo yoo itti na amante amantii keetiin baratti ooltuudha mee nama si cinaa keetti garagaliiti amantiin kee si oolchaa jabaadhu jedhaani ameen kana booddee gooftaa Yesuus Kiristoos amma nama gaafa inni jedhu heddee waan argiteef amante utuun argin kana manan akkamaa gammadan amma gaafa Yesuus nu duu biran jiru garuu akka amantiidhaan argine akka Yesuus nu awwaalame gaafsan biran jiru dubbii asirraa amantiidhaan furan akka umni maqaa Yesuus nama fayyisu inaman kanaaf dubbanne kanaaf namni fayya kanaaf namni hiikama waa tokko isinitti hima adaraa keessan amantii malee homaan hojjetinaa amantiin bayi amantiin kadhadhu amantiin hojjedhu naa darba jedhi malee naan darbuun jedhin nan fayya jedhi malee hin fayyuun jedhin warri amanan iji isaanii banameera warri amanan miilli isaanii fagaateera warri amanan addunyaarra naanna'aniiru barana siin jedha Waaqayyo waan ittiin nama caaltu humna amantii tokko sii laadhaa ila buddeena miti buddeena inni kaanuun nyaata uffannaa miti harka kee ol qabatta waan ittiin biyya caaltu humna amantii tokko sirra kaa jedha Yesuus ayyaana sii laadhaa ulfina sii laadhaa suuraa sii laadhaa amantiidhaan si dadkaanfachiisa amantiidhaan si deddeebisa tolaan amantiidhaan jiraata bakka nu amantiidhaan warra jiraatan buukii keenyarra maaltu jirannee warra buukii ilaalaa Waaqayyo baduufanii yoo gad hir'iste sagana laala warra jiraatan miti abdii warra laalaa jiraatan amantiidhaan warra jiraatan hin jiru garuu jireedhu dhibamoodha garuu ani fayyaadheedhu bakka miidhamoodha garuu ani guutuudheedhu warra akkasii Waaqayyo arrayyuu gargaaraa jira heyyee rakkoon keenya guddaa nama nuu dadhabne kanaaf Toomaasitti Waaqayyo maal jedhe kan amante ta'edha kanaaf lallaba Yesuus isinitti fide mata duree kanaa namiti kan baase kana jinaatti naa garagale fixeera kan amante ta'i malee jedhaane balballichi hin banama jedhaane kan amante ta'i malee jedhaane humni du'aasu sirraa godaana jedhaane kan amante ta'i malee jedhaane seenaan kee akka kanatti nafunaa jedhaane Waaqayyo jedha raasaatti naa hima hin amanta yoo ta'e jedhaane seenaa kee jijjiiree maqaa kee jijjiiree iddoo kee jijjiiree waan ati yaaddu sanatti si baasana jedhaane namni ba'uu barbaadu jira ilaade Waaqayyo barana amantii keetiin nan si baasa ayyaana sirra jiru nan si baasa sagalee si ilaadde nan si baasa meeyyiti ameen jedhi fudhadhu barri kana booda bara ba'uu sii ta'a bara milkaa'uu sii ta'a warri ergichi na ilaallata jettu ameen galateeffadhaa bee Waaqayyoodhaan Yesuus gooftaadha fixeera galateeffadhaa bakka lallaba kosumatan dhaabaa warri isinitti tole irra deebisaa galateeffadhaa gooftaadhaan